suura siif Hacaaluu Hundeessaa kilaashii qabatanii kaatan suura sun irratti baay'inaaniin Facebook kan gubbaa waan gabaabdu barreessee turte. Suura sun eessa kaatanii maaliif kaatanii kaayoon isa maal? Hunduu maal bara bilisummaa Oromoo barbaadanii erga bilisummaa Oromoo barbaade ta'e qaama tokko ta'ee maal dhufi garee wayii tokko jedhee waan akka gandummaa tokko qabaa jedhanii haasaa fayyisa dhuguma gaafa geeshootumaa kan baqate gaafa farsoo dhugaa dhufi muummichi ministeera dogongora hojjetee yaadda nafxanyumti sunuu namni qabeechi baatee dhufee jiraatu fakkaatan keenyuma ture namni baay'een nafxanyaan Oromoo keessa jiru biltsiginnaa dabalamee dhaan odeessa fayya dhugaa nama Oromoo bakka buune bakka bu'ee miti ofii kiyya bakka bu'ee odeessa nama tokko bakka buune akka fayyisaatti dogoggoraan keessatti uume keessatti abbaan barbaadne arrabsu mirga isaati. Paartiin Oromoo jiran keessa waan filadha beete yaadda fayyisa. Oduu beekanii lama uummata ofii wal ficcisiisu oduu beekanii uummata ofii akka dararamu gochuu cubbuu kana jaalladha. Eegee gar biyya galte Oromoo waan durii dhaab wanni inni argatette akka sabaa wanni argatette ati himti jira. Namni rakkina qabu kun nama sadiitti mul'ata. Muummichi ministeera qabsoo Oromoo ganee nafxanyaa galeedha. Asirraa maal yaade kan jiru? Keessattuu haadhota ilmaan isaanii itti wareegamanii qabsoo kana fidan baay'een gadda. Manneenidhaas akkuma durii deebi'u hommatu opposition ibsa baasan irra yoo arge. Anamma an jiruun malee handuu eenyuun mormu jedhee kan jalatti barreessee waan sana barreessee. Gaafii Oromoo fakkeenyaaf deebisuuf fedhii qabaatan maal tagan cufin dhibetee yaadda fayyisa. Haati isaa tokkicha qabdi abbaan qabdu abbaan qabu jaan isa qabdi jaartiin dulloomtuudha. Asiin rukutanitti ija keessa fuudhee beera isaa. Ayya televizyiinii sun hin mormiti. Nama maaliif itti fakkaata? Ayya. Ji'a tokko OMN kitaaba namni sana waggaa gubatu TV agarsiisa ture. Namni cufee jira TV kana. Kun jijjiiramni jiru ta'a. Jira. Waan miila keezii miila tokko qabdaa jedhanii. Miila kan keessa dhukkoo maaltu ta'e? Filadhee hin beekon. Hin filadhus. Atileetota Itoophiyaa waan maluuf argachuu jirani. Keessumatti jechuun atileetota Oromoo ture. Baay'inaan Oromoo waan taateef. Afrikaa keessa isaan dura namni warqii Olompikii irratti nama muune gurraacha keessa immoo nama muune. Qabaa siidaa Adaamaadhaa qabaas illee haafu. Baadiyyaa dhuftee magaala keessatti televizyiinii agarti. Maalti ta'a filasumti? Midhaan gurguruudhaa fi fardeen itti kennanii. Fardeen galchuuf akkasuma shankora koo nyaachaa waan deemu. Gocha kan keessuun si deeggaramu si morma. Isa kana bira dhaqxee inni biippi ta'ee boruu sitti gadi yaa'a sooshaal miidiyaa kanaan jecha. Maaltu isaan galcha bakka hin barbaade hundaqee. Badhaas wayii sii keen waan dhuunfaa waan saba waan isa wal mari'atan jirti. Oduu naa kennani. Kondominiyaa dhuunfaan tokko fuudhan. Ani qabiyyee xixiqqoon jaaladhu. Kanaafuu seenaa wal bira qabnee laaluu qabnaa jettate. Wal bira qabnee ni laalla. Tangaba. Siif fita. Galaana diimallee dabarsee gara biraatti kennu. Innis akka biyya gurguree kunis akka isaa keessatti argama. Garee namni biyyi bulchituun inni warrum durii war waliin hojjetee dheedhee uummata qubitti qaba. Mootummaa kana yoonni didee halkan tokkotti dhiiga sadhaamna. Dhuguma nu harkaan bahu. Gaafa barbaadee madhaamna akkuma yaa'anii dhaamnetti rakkoo hin qabu. Amma Oromoo biyyi bulchuu jira qawween hin barbaachisu jechaa turte. Kunis jira eenyu sodaachisuuf. Nuti Oromoodha. Akka Oromootti qawween of eeguun mirga keenya.